Garaagarummaa yaada lammiilee Itoophiyaa walitti buusaa turan marii fi marabbaan furuuf hojii kan eegale koomishiniin marii biyyaalessaa bakka bu'oota lammiilee 4,000 waliin marii itti fufeera. Adoolessa 8 bara 2018 wayita yaa'iin kun eegalu haasaa kan taasisan koomishinarri olaanaan koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Araayaa rakkinoota jiran waloon furuun waliigaltee biyyaalessaa ijaaruun bu'aa yaa'ii kana irraa eegamuudha jedhan. በዚህ ታሪካዊ ሀገራዊ ምክክር ጉባኤ የምንጠብቃቸው ውጤቶች marii biyyaalessaa seena qabeessa kanarra bu'aawwan eegaman carraa gara fuulduraa biyya keenyaa kanneen murteessanidha. Kanaanis waliigaltee biyyaalessaarra ga'u dhimmoota barootaaf walitti nu buusaa turanii fi har'as jiraniif fala waloo kaa'uun nagaa fi tasgabbii waaraa ta'e uumuudha. Lammiilee fi mootummaa akkasumas paartilee siyaasaa gidduutti amanamummaan jabaa ta'e akka jiraatu taasisuudha. Hundaa ol gara fuulduraatti garaagarummaa yaadaa fi waliigaltee dhabuu nu quunnamu marii fi marabbaan furuun biyya teenya jaallannu Itoophiyaa gadi dhaabuun nurraa eegama. Jiraattonni magaalaa Finfinnee yaada isaanii EMN Pilaasiif kennanis guddina biyya keenyaa itti fufsiisuuf mari'achuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Akka sabaaf sablammiitti aadaaf duudhaa mataasaa qaba. Sablammiin hundumtuuyyuu aadaa ittiin mari'atu qaba. Aadaa rakkoo uumame ittiin hiikkatu qaba. Mariin biyyaalessaallee kanuma ka'umsa godhata jennee yaadna. እኛ ኢትዮጵያዊ አንድ ነን። Nuti Itoophiyaanonni tokko sabaan osoo waliin qoodiin bara hedduu waliin jiraanne kana boodas tokko taanee biyya keenya utubuu qabna malee sanyummaa fi walitti bu'uun nuuf hin malu. Kun guddina biyya keenyaa duubatti harkisa waan ta'eef jechuudha. Biyya nagaa gochuuf walii galuutu nuti jira. Amaarris, Oromoonis, Dabuubiinis hunduu maazanii afraniin walii galuu nuti jira. Waaqni ilmoo biyya keenya nagaa nu haa godhu, ijoollee keenya nagaa nu haa godhu. መመካከር ከዚህ በፊት ያጋጠሙንን ችግሮች mari'achuun rakkinnoota kana dura nu mudatan furuuf nu gargaara. Akka biyyaatti qormaata hedduu keessa dabarree jirra. Seenaa sanarraa barachuun biyya badhaate dhaloota dhufutti dabarsuuf nu gargaara. ishee kana macarrashaa nu taatenne baay'ee abdiidhaan eeggataan jiran gara koo. Innaa maaliif biyyi keenya nagaa taate misooma jira. Biyyi keenya nagaa taate abdii borii jira. Marii kanaan maddoonni walitti bu'iinsaa furamuun nageenyi waaraa ni mirkanaa'a jennee abdiin eegaa jirras jedhan. Akka biyyaatti marii geggeeffamaa jiru kana bu'aa guddaa irraa eegna. Rakkooleen iddoo garaagaraatti mul'atan rakkoo nageenyaas haa ta'u rakkoo waliin rakkoo akka sabaattis qabnu rakkoo akka biyyaattis jiru marii kanaan falan argata jennee abdiin qabna. Nagaadhaan araarri amma jammaramee jiru kun nu xumuramee nagaa taanaaniin akka inni nuti irraa adeemuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo ammas mootummaa warra ol gahii kana irratti argamee isaan gargaaree hiikamni akka inni nu hubatuuf abdii hawwii guddaan qaban gara koo. Walii hoo galan bitti nagaa taati jennee yaadaa jirra. Eeggachaa jira galata waaqayyo nu eeggachaa jirra. Waaqatti kadhachaa jirra. Adbaariitti kadhannaa. Malkaa kadhannaa. Adoolessa 18 bara 2018 miidiyaaleef ibsa kan kennan koomishinarri olaanaan koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Araayaa adeemsi yaa'iin kun hanga ammaatti ittiin mari'achaa jiru abdii kan namatti horu ta'uu dubbataniiru. እስካሁን ድረስ ሂደቱ በጣም ጥሩ ነው። Adeemsi marii biyyaalessaa hanga ammaa jiru hedduu gaariidha. Marii keessatti rakkoo fedhii dhuunfaa ibsachuun ni jiraatu. Isa kanas kallattii koomishiniin kaa'een furaa jirra. Adeemsi marichaas boqonnaa 3 qaba. Tokkoffaan hirmaattonni waliin galan yaada adda addaatu dhufa jechuudha. Adeemsi lammaffaan dhimmoonni wal falmisiisoon tooratti dhufu. Sadaffaa irrattis yaadonni walii faallaa turan waliigaltee irra gahamu.